Waraanni bahaa giddu galeessaa sadarkaa haaraa balaafamaa keessa seeneera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan mo'achuuf gargaarsa biyyoota gamtaa neetoo gaafateera. Kana malees gargaarsi kun yoo godhamuu baate egeree neetoo irratti balaa guddaan akka dhufu akeekkachiiseera. Iraan erga wallabdeen kun jalqabee haleellaa haloo ba'uu humna guddaa qabu raawwachuu beeksiste. Misaayila baalaastikii sadarkaa olaanaa qabuu fi diroonii hedduu Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa guutuu naannichaa irratti bobbaasteetti. Humni waraanaa Iraan haleellaa marsaa 54ffaa Opereeshinii Waadaa Dhugaa 4 jalatti koodii lolaa Yaazaayiraa jedhuun raawwatame mirkaneesseera. Iraan erga waraanni kun jalqabe yeroo jalqabaaf misaayila Seejil jedhamuuf meeshaa fageenya dheeraa biyyattii keessatti sadarkaa olaanaa qabu keessaa tokko dhukaasuu himteetti. Haleellaan kun misaayiloota akka Omar Shaahir, Kaybar Qaadirii fi Imaad dabalachuun wiirtuuwwan ajajaa fi bu'uuraalee waraana Israa'el murteessoo ta'an irratti xiyyeeffachuu ibsaniiru. Misaayiloonni kun naannolee Teel Aviv, Herziiliyaa fi bakkeewwan 100 rukutuu ajajaan humna qilleensaa Iraan Birgaadeer Jeneraal Majiid Moosaafin mirkaneessaniiru. Kanuma waliin ibsi waraana Iraan irraa ba'e akka jedhutti haleellaan diroonii dhaabbilee nageenyaa Israa'el irratti xiyyeeffachuun kunis dhaabbilee kutaa basaasa poolisii waliin hidhata qaban akkasumas wiirtuu qunnamtii saatalaayitii ittisa gaaliitti haleelaniiru. Haleellaan kun qaama haloo ba'uu Iraan babal'achaa dhufe kan agarsiisu yoo ta'u, Ameerikaa fi Israa'el gurraandhala 28 Iraan irratti duula waraanaa guddaa erga jalqabanii booda haleellaa Iraan hamaa jedhamuun galmaa'eera. Haleellaan Ameerikaa fi Israa'el magaalota Iraan kanneen akka Teeraanii fi Hamadaan akkasumas Isfaan rukutaa yeroo jirutti haleellaan haloo ba'uu Iraanis cimee itti fufeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan addunyaa yeroo dhiyootti Waashingtan irraa dhaga'uuf hin amanne saaxilaniiru. Tiraamp gaafiif deebii walxaxaa taasisaniin Ameerikaa waraana Iraaniif daandii Strait of Hormuz kophaa ishee to'achuu akka hin dandeenye amananiiru. Tiraamp haalaan eegamneen humni waraanaa USA rukutamuu saaxilaniiru. Michoonni Ameerikaa yoo waraana Iraan waliin qabnu keessatti Ameerikaa gargaaruu didanii egereen baay'ee hamaa ta'e neetoo mudachuu akka danda'us akeekkachiisaniiru. Ameerikaan waggoota kurnaniif nageenya naannichaa to'achaa turuu himuun amma garuu USA fi Israa'el Iraan irratti haleellaa erga bananii booda yeroo wallabdeen kun hammaatee jirutti Tiraamp humnoonni Awurooppaa kan Chaayinaa fi Eeshiyaa kan dabalate haleellaa kanaaf gargaarsa akka taasisan gaafataniiru. Tiraamp dooniiwwan waraanaa humnoonni galaanaa fi kutaaleen humna addaa gara daangaa Iraanitti akka geeffaman gaafataniiru. Sababni isaas dhiibbaan tarsiimoo Iraan galoo galaanaa fi Strait of Hormuz keessatti qabdu addunyaa raasuun Waashingtan haala kana salphaatti to'achuu akka hin dandeenye ifa taasiseera. Tiraamp michoonni isaanii biyyoonni Awurooppaa lola keessatti hirmaachuurraa duubatti jechuu isaanii qeequun biyyoonni boba'aa galoo galaanarraa fayyadamoo ta'an gargaarsaaf ariifachaa akka hin jirre komataniiru. Kanuma waliin xiinxaltoonni dhugaa lafa jiru kaa'aniiru. Haleellaan USA fi Israa'el waraana Iraan barbadeessee jira jedhus waamichi hatattamaa gargaarsa idil addunyaa gaafachuuf godhame dhugaa faallaa ta'e kan agarsiisudha. Iraan gamtaa addunyaa irratti hidhannoo cimaa qabu jala dhaabbachuuf humna guutuu akka qabdu addunyaaf mirkaneessiteetti. Waashingtan gargaarsa addunyaa gaafachaa jiraachuun ishee haalli kun hammam hammaataa akka ta'e kan mul'isudha. Yeroo tokko naannicha keessatti kophaa ishee socho'aa kan turte Ameerikaan amma daandii bishaanii mirkaneessuuf illee gamtaa addunyaa ijaaruuf yaalaa jirti jedhameera. Kuni qofti seenaa humna guddaa qabu kan himu yoo ta'u, ji'opolitikaa keessatti yeroo akkanaa madaallii humna dhugaa saaxiluun asaasa osoo hin taane dhugaa dirree waraanaa kan agarsiisudha. Humni waraanaa Iraan gamtaa waraanaa gurguddoon addunyaa tarsiimoo isaanii irra deebi'anii ilaaluu akka danda'an dirqisiisuuf daandii baneera. Airbase in the UAE. Precision ballistic missiles and attack drones reportedly struck Patriot radar.